والذي كان في المدينة دولة المسلمين بقى قالوا والذي أنا بس عن سنين أكو مع ذاك الناس مقومة وكذا مقومة الناس تاكل إنسان جدّ أبو هريرة قلت مقومة شكلنا بشيء التعليم سواء كرتون جمال أحسك الواقعي وعلى نوبتان كربان كام Karena dulu kita tahu, kami semua ini terdapat kalau boleh nyata, kita semua akan maju. Kita ada berapa ini yang bagus. Apa? Wajar bin Ma'ruf. Karena kan nulis negara Ma'ruf. Yang bagi ya bin Ma'ruf. Nama dia Abdul bin Ma'ruf. Rasul ifatil ma'bad. Wan untan nurul hakam. Wan mutawassit hakam. Nama wajar dia wajar bin Ma'ruf. Ya Subhanallah. Ya wajar dia. Kalau ada yang begini saya tidak akan bergerak. Orang aduh tidak bergerak aku ya. Ambo beli semua ya ada belum itu, lumpur. Beli soal ni, namun bukan kalau berdatang, malah sihnya kasar, lokal orang ke terkena gaji. Kalau tu tidak orang bisa nak bergerak. Kalau ini aku tu tahu bukan. Kalau kamu kamu buat ini tidak baik kan? Katakan, ambo isi pun bukan orang mesti anak ke. Nên sao không biết sao được đây vậy? Quá là sao bạn không biết nào? Vì ông nói đến chuyện này thì mình nên tích cái nhà cái gì? Allah anh sẽ ra bên ngoài ra để đi vào bây giờ đuổi đấy, chúng mang về cái tủ mang ra bên đó. أما التي دعاية الله سبحانه وتعالى dua tahun hasil pencapaian negara peluang negeri. Assalamualaikum. Kalau jatuh ke waktu tahu seorang yang mana ini apoti dengan awal, wamisahan terjadi ada dua kamu begini pada yang itu kan tinggal itu berjualan. Yang sudah komuniti orang punya hukum mana? Awak sebagai juga dapat tu tadi di sudah kita kalau berjualan. Aku memang komuniti, ya amma ke sejukan nanti komuniti orang punya ke sejarah hukum mana? Gosok Musliman, wayane berasal orang mobi, awak orang mobi, dia ke sejarah gosok, para dalam nama Error wata bukan pada alifat tu sani di bukan dari kita juga kan. Amalnya kerana komuniti lain punya diri awak kan surat apa nama tu diri negara api mari ada berulang dari dimana lalu tiga sudah wan jernih mungkinle kata turni orang kebiaya makin sejuk kamu umat orang rasa kuat tane
gocha suukanneessaa mootummaan abbaa irree uummata Oromoo irratti hojjechaa jiru kana balaaleffachuudhaaf gara dhaabbata mirgaa dhala namaa iyyannaa jiru. Dhumarratti gaaffii mirgaa kan ilmaan Oromoo biyya keessatti kaasaa jiran gaaffii haqawaa ta'ee ajjeechaa hidhaa fi darara mootummaan abbaa irree Itoophiyaa ilmaan Oromoo itti gocha suukanneessaa irra gahaa jiru kana akka balaaleffannuu irratti furmaanni kan argamu yoo ilmaan Oromoo tokko ta'an qofa waan ta'eef akka tokkoomnee rakkoo fi bal'oo keessatti wal cinaa dhaabbachuu irratti maqaa koominitii hawaasa Oromoo Yemeniin isin gaafadha. Waan na dhaggeeffataniif galatooma. Ammallee kanatti taasisuun uffata waan keenyaa koominitii Yemeniin irra jiru asirratti taasisaa qaba. Haala jechuudha. السلام عليكم ورحمة الله. Duraan dursee bagana gaariitti jira. Jaarsi wannan jechuu barbaadu tokko qabsoo ilmaan Oromoo barattoonni Oromoo yuunivarsiitota adda addaa fi mana barumsaa sadarkaa lammaffaa adda addaa irratti godina Oromiyaa keessatti argamu hunda irratti sababa maastar pilaanii magaalaa Finfinnee wal qabatee ta'e irratti kurtii akkanaa qopheeffannee guyyaa har'aa wal arguudhaan beellama guutanii waan dhuftaniif galatoomaa qabuu jedha. Itti aansuudhaan akkuma beekamu sirni gabroonfataan impaayera Itoophiyaa yookiin taasif jechuu ni dandeenya, Yihudaa jechuu ni dandeenya. Sirni abbaa irree mootummaa wayyaanee har'a ilmaan barattoota keenya, haawwota keenya, qote bultoota keenya bakka hin beekamne bifa garaa jalaatiin lafa isaanii irraa buqqisee Oromummaan akka mul'atu Oromiyaa lafti jedhamu sun akka hin jiraanne gochuudhaaf kaayoo dhokataa isaan deemanii kana barattoonni, haawwonni, abboonni ilmaan Oromoo hundumaa kana gadi fageenyaan beekanii qabsoo kana eegaluu isaaniitu galanni isaanii bilisummaa haa ta'u jedha. Isaan sabaan bu'uuraa keenya suuraa kana kan fayyadaman akkuma keellaa jiru fedhu akkuma keellaa lafa dheeraa qabu baratanii hawaasa isaanii tajaajiluu fedhu ufillee gargaaruu fedhu bakka guddaa gahuu fedhu harka garuu sirna nama nyaataa wayyaaleefi karaadhaan kaayyoon isaanii deebi'ee lubbuun isaanii darbee inni kuni faayidaa lubbuu isaanii dhibbatu faayidaa saba isaanii dhibbatu ummata Oromoo ummata guddaadhaaf ta'e dhaan sabamee wareegamni isaanii qabi tokko tokko keenyaaf jechu. Kanaaf gadda guddaan itti dhagahamuu qaba. Kana irratti ammoo yeroo duraanii caalaa tokko taanee naannummaa dhiifnee ilaalcha siyaasaa adda addaa hordofuu dhiifnee diina nu nyaachuuf dhufe diinni dhagaan doonii dhufne jedha. Wanta ta'ee nutti dhufe diinni wanta namatti nu fudhate wanta tokkummaadhaan yaadama xiqqaa wanta addaa tokko isaan sababeeffannee walirraa fagaachuu osoo hin taane irree tokkoon aarsaa barbaachisu hundayyuu akka saba Oromoo tokkoon akka dhalataa Oromoo tokkoon kafaluudhaan manni kun guyyaan kun kawaadaa itti galuuti hin jedha. Kanatti aansee wanni hojjechuu barbaadu bara galuuf jedhama. Hedduun keenya akka biyya keenyaa godhannee jiraachuuti. Garuu uf duuba haa yaadannu akkamitti akka biyyaa baatu. Nuhan kan madaa tokko tokko keenya madaata. Yoo madaa irraa baane haa yaadannu. Harreen yoo ammaan isa qiree gurbaate wanti qireetu. Mucaan obboleessi keenya waan qireetu obboleessi keenya waan gara taatu. Yoo mee maal jedhi ganama fayyadamutti akkuma beekamu bakka kan diinagdee illee jiru barannaa sadarkaa guddina jiru jira namaa fayyadamuudha. Tajaajiluu dhuunfatanna ilmaan akka wareegaman kan caalaa nama dhuunfaa jireenya rakkoo fayyadaman waan deemee waliin fara itti fayyadamu malee eenyu fara itti fayyadamu wanta amantuu wanta dhuunfaa argamtuu
seenaa lafaa yookaan isaanii waliin hojjechuun aarii tokkodha. Faayidaa tokkodha wal'aanee suuraa kan uffatuu dhaqanaa haasisuudha. Kanaaf wanti keenya barattoota keenya ni jiraata. Barattoota keenyatti baay'ee jiraatan. Tumsa mootummaa Afrikaa ni jiraatan. Barattoonni Oromoo gaafii maqaa gaafatanii gaafii isaanii ta'uu danda'u. Oromiyaan ni jirtu. Oromiyaan dhiiga ilmaa isiitiin jirtu. Oromiyaan haasa'aa jirtu. Oromiyaan fayyadamu jirtu. Oromiyaan qaama dhufaa jirtu. Yaa kanatti hundi keenya Oromoo. Namni kanatti dabalee, namni kanatti namni jaalala isaa, jiruu isaa, gara sammuu isaa beeksisuun barbaanne akkasumas hundee kan jiru Kenyumman ujung ini kemudian tetap dengan apa jebet tidak tinggal tidak membuat kalau kita sudah berada Islam ini mereka itu lagi yang apa dari apa yang menjadi untuk ini dalam angkat itu dalam betul semua sudah sudah karena harga lagi 2018 mengukur 2021 هو بعد أن يجب أن يكون هذا خلال فعل الأسلام بالمسلمين كان هذا المسلم بالولي لا يبقى ذلك المسلم نبي خلاص زمان تعلقه رجل نبي مجدده خلاص كل اللي يجريه إلى الفتاة إلى الفتاة وكل شيء من يكتب من الله فنبي المسلم على وجهه على وجهه في خلافه وكذبته في كلام على وجهه في خلافه وكذبته من ما كان يريد ربه هو الحمد لله إنك من الله تعالى Orang yang ada di sana orang itu berani sekali. Insan sebenarnya ada wawon itu wawon yang bagus. Lalu tu pada wala. Harga yang jauhna. Kuni seda Arab orang ini seda jauh macam apa? Karena orang yang dulu itu. Di kampung. Jadi yang di luar. Kalau bukan. Ayo bersama. قال في المدينة أن الله والنسبة جيشو والبادو كان ككاني لبو سعيدا لبو ما تبالي دون الراسي من أرنا بزيك لبو رمالي إنسان سوداء كمال تكمله رفاق تكمله حرك الله وليجماله جل وليج المسلم يرفع بجد دقيقة سكوا وكان كذا سمو بجد كلامه كا كلام جيسا وان جنو مجمع شيكون يبنو روزنا نمو حتساب ربوي جانب سيراجا شيكون يبنو حتى لديه نمو مراسات لا جانب ولما يومان كنا تجي نفس ولما برسوبة كنا تجي نفس ولما يجرسم ولما يجرسم المال هو تجرسم ولما يجرسم المال هو تجرسم
Jangan